gaafanni qabamee taa'u jechuudhaan gaafanni achi keessatti gaafanni harka kennatee gaafanni taa'u. Eenyu abbaan fedhe gaaddiduu sararaan boo yoo walii galee hirmijaa fudhatee yoo qaamni suni namni kun akka inni du'uufi yoo inni ajajaan amma inni ajajee amma walii mallatteessanii yoo inni amma hirmijaan irratti murtaa'utti nama kana ajjeesuu eenyu abbaan fedhe qiimiidhaan hin danda'u. Namni kun asirratti immoo miidiyaa irratti baanee wal goyyomsuu hin dandeenyu. Kanaaf immoo du'e miti inni kun du'e. Garuu immoo boriftaan immoo kun immoo taaraa akka inni hunduma keenya akka inni qaqqabu obboloota keenya warrootaa fi kan akka inni qaqqabu beekamaadha. Asirratti teessanii wanta jettanii fi eenyuun keessanii iyyuu gaafa dubbattan of ilaallachaa dubbaddaa nuti lubbuu qabna abbaan fedhe yoo boriin du'a. Kanaaf immoo amma mucaan sun hin bu'e miti sila waan baay'ee san gaafadha ture. Gaafa warri qaama seeraa keessa jirtan illee adaraasiin hin jenna warri kana jala jirtanis warra asirra jirtanis qaama mootummaa keessa kan jirtan gaafa ijoolleen keenya gaafa qabamanii gaafa jarri sin buqqii gaafa gara keessan gaafa dhufanis gaafa jarri hidhamanii isaanii gaafa sin dhageessan wanta akkasii kana irratti gamgamaa godha. Gaaffii gaafadha maafi edda qabame dhufe miti edda dhufe harka seeraa keessa jira maaf du'a. Edda inni dhufe warra kaleessa engadda nama saamee haadhiyyeessaa ajjeese kaleessa engadda abbootii meeqa namoota meeqa saamaa kan ture kunoo itti firee deemee akka barbaade kunoo nyaatee quufee kunoo biyya keessa walii gaddeemaa jira. Nama dhugaadhaaf qabsaa'u nama eenyummaa isaatiin maatii isaa lubbuu isaa of wareegee gama keeqaan gaafa inni jiraatu gaafa akka ittiin du'u maaltu sitti dhaga'ama gaafa mataan irraa aadamee gaafa achirraan asirraan garafamee gaafa inni du'u. Kanaaf immoo daraa keessan bilisaan hin dandeenye dubbadhu rakkoon qabu. Warra kaaniif taraa kenni booddee yoo haasofne naasaanis horta. Ayee mee urjiif kenni carraa urjiif kenni jechaa jiru maal akka inni fideen beeku warri koomenti urjii jirtaa garuu ooroo dubbadhu ati dura ooroo naa dubbatu. Tole yaa jamaa dubbii keenya kanatu bu'aa hedduun lixa taate yoo harkisan hin catti yoo dhiisan immoo lixxi. Waa keenya kana bullee kaanee ajandaan inuma hin dhibne ammoo suruma jettee mataa nu yaabde. Acheeni nama narra beeku miti naman 2011 keessa beeku 10 keessa. Namni achee beeku haqa achee dabsee fakkii seenaa sa'u. Mucaan amma asirratti haasaa ture suni kan miidiyaa irraa farsamu dubbate malee waan realitii jiru baasee dubbate miti. Silaa wanta nama odeessu kana sanallee miidiyaa irraa dubbisaan ture. Wantichi gaafa taa'amee ilaala wanta dhararra wanta dhugaa irraa fagaatedha. Namni tokko harka laatee namni kun waraana gameessadha. Gameessa waraana erga ta'eeti erga harka laatee yookaanis immoo erga booji'amee iyyuu waraanni harka laateen jedhamu booji'ame. Haa booji'amu iyyuu erga booji'amee dhaqee deemee gameessa waraanaati bakka booji'ame sana torbee haga kana tursuun maa barbaachise erga gara Naqqamteetti ol fidanii gara giddaatti gad deebisuun maaf barbaachise warra kaleessa galeoo bahamma bulchiinsa mootummaatti geessanii haga qulfii konkolaataa furtuu konkolaataatti kennanii badhaasanitti geessanii nama kana maaf achi tursuun barbaachise kun gaaffii koo tokkodha. Lammaffaa immoo namni kuni gaafa haqee harka laattatu qofaa tureedhaan miseensi poolisii suni dhaqee gan inni itti dhokaasu suni gaafa haqee inni itti dhokaasuuf deemu ergama isaa dhuunfaa isaa bahachuuf deeme sana namni faana ture jira achi keessaa jedha postii silaa irratti ani duuba isaa deemaan tureedha qaroo waan amma dubbisaa online irraa dubbate suni mucaan postii godhe suni ani duuba isaan ture gaafa inni dhaqee gaaffii kana gaafatu ani biran jiraa jedhe. Inni bira jirataa inni postii godhe suni bira jirataan inni harkaatti dhorkuu danda'a yookaanis immoo inni faana harka keessaa qabaachuu danda'a postii inni godhe sun fakkeessee miidiyaarra haqa durumantuu seenaa goototaa dabsuun har'an baramne kaleessumayyuu beekamaadha. Namoota kaleessa fakkeessanii deemanii fi namoota haqa dhugaa dabsan badaa asirratti affeeruu baattanii tokko kanan jedha. Lammaffaan immoo gaafa softuu soortuu emotional hin ta'in miira kee to'adhu. Umur jecha jalaa wanqatee of kushaa dhugaa. Ayyee galatoom. Urjiin hin ba'e moo jira?
urjiin jirta Ninjira. mee dubbaddaame dubbadhu Gaafatan hundi keessanuu akkam jirtan? jirra galata rabbi dubba maasai Ini ammoo hundi kun agartee yeroo asxaamuu fi agartee yoo waan baay'ee godhamu kana walumaan hordofaa jirra. Sooshaal miidiyaa tiiktookiinis walumaan argaa jirra. Ammoo xiyyeeffannaa kana keessatti wareegamni hajjee Deebi'ee nagayaan kara hawaasa keessaa baay'ee deebi'ee miire gorfamee yoo waan deeggaramu taate deeggaramee hawaasa walitti makamuun heera mootummaan baasee labsii mootummaan baasee lafa kaa'e. Garuu immoo qaamonni seera da'oo godhatee aangoo da'oo godhatanii lubbuu namaa galaafataa jiran ni jiru. Isaan sun immoo warroota shira xaxaadhaan socho'an warroota qaama mootummaa fakkaatanii uummata Oromoo gubbarratti daba dalagaa jiran warroota qaama mootummaa fakkaatanii uummata Oromoo miidhaa jiran uummata Oromoo ajjeesaa jiran gidirsaa jiranidha. Inni kuni mucaan kun erga mana murtii dhiyaatee erga jedheen booda namni kun qaama seeraa harka jiraa erga qaama seeraa harka keessa jiraatee ajjeefamuun isaa qaamni seeraa itti gaafatamuun qaamni harka keessaa qabu guutuun itti gaafatamuun dirqama damee mootummaatiin gara mootummaatiin ta'uu qabudha. Dhageessee namni tokko ajjeefamuu qabu kallattiidhaan walitti dhukaasa walii deddeebii dhukaasa kallattii walii deddeebi'u yoo jiraate jidduu san keessatti abbaan rabbi ajjeese ka qaama mootummaa ta'e ka qaama kaanii ka qaama mormitootaa ta'e ni du'a ni madaayaa ni harka kennata. Gochoota kana immoo warroonni raawwachaa jiru ni jiru. Hirkatanii mootummatti hirkatanii wayii as citanii mootummaan fakkaanne wayii achi citanii qaama san fakkaatanii jiru. Jidduu kana keessatti miidhaa uummata irraan gayaa jiru. Wel isaan kana ka of keessaa baasuu qabu, ka of keessaa qulqulleessee baasuu qabu. Uummata godina sanii, uummata aanaa sanii, uummata naannoo saniiti. Malee waraanni naannoo biraa jiru naannoo san quban qabu. Hoogganaan naannoo biraa jiru naannoo san quban qabu. Isan ka of keessaa qulqulleessuu qabu uummataa fi uummata iddoo san jiru. Akkamitti kallattii kamiinis ta'e kallattii kam kallattii kamiinis ta'e kallattii kam of keessaa qulqulleessuu qabu isaan. Yookaan ihoo arras ajjeesanii mire borullee ka biraa ajjeesan. Iftaanis ka biraa ajjeesan. Hay yaa uummata keenya ammas qaamni mootummaa hidhatee ofirraa qabu kadamee seeraa jirtu poolisii Oromiyaa poolisii federaalaa hundi keessanuu lubbuu lammiilee garmaleen bayaa jirtu haa baraarru haa daangessinu haa dhaamnu ofii badii hojjannee badii mootummatti haaluu hin dandeenyu. Mootummaan mataan dhufee ganda dhufee abiyyi mana kiyya dhufee mana kiyya bira dhabee na bira dhaabatee na eeguu hin danda'u. Mana san dhaqee mana san bira dhaabatee san eeguu hin danda'u. Namichi immoo ardhan argaa jedhu beeki booda na dhoysatu dhufa. Namichi immoo aangoo harkaa qaba jedhee waan tokko raawwate gaafa aangoon isa harkaa fudhatamte nama har'a waan irratti raawwatan namni isa ol qabu hin jiru. Ummatuma amma keessaa baatee dhiiga lolaasaa jirtu ummatuma amma keessaa baatee ajjeesaa jirtu kana gaafa aangoon tuni uumamaa miti kasirra jirtu sif kennamte akkuma sitti kennamte sirraa fuudhamti gaafa sirraa fuudhamte ummanni amma harka itti dhiqattu kuni harka sii dhiquu hin danda'u. Kanaaf odoo bakka san irraa of daangessine ammallee immoo poolisii akkana godhee fiigee deebee akkana godhee jedhu kuni oduu sobaa miidiyaa gubbaa qabatanii hin dhufinaa. Ragaa fi ragaa uka harkaa qabaatu ta'e ilaan ragaan akkana kana iddoo san jira naannoo san jira wayisa wanti kun raawwatamu akkanatti beekuu jettatti ragaa qabatamaadhaan bifa maajin achirratti nagaan Oromoo hundumtu gosa
Akkam nagaadha. Nagaa caqafadhu duran xumurammaa jirtu. Waa'ee ceetee ragaa wajjin siyyeessuun danda'an. Waa'ee ceerratti waan jettuun qabdus ragaa hunda isaa jechuudha. Tokko kee hanga lammaffaatti yoo barbaadde jechuudha. Waan barbaadde irraa yoo gaafatte si deebisuu dandaas. Namni as keessaa si deebisuu yoo dhibee jechuudha. Waraana galtee ደግሞ waraana laga jirtudha. Ani waan hin galeesin qabuun duree maree. Wanta gochuu qabdu gaafa namni ragaa qabatamaa siin dhiyeessa gaafa jedhu qaama inni ta'e dura adda baafadhu. Qaama kamiin akka inni ta'e gaafadhuuti. Ati waraana moo deeggara? Nama waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoo jirudha maal taatee jenna. Callisi sabboontu callisi namni sin gaafanne. Ati waraana yoo ta'e ani waraana jedhi irraa ibsachuu dandeessa. Waraana isa kana eenyummaa goyee barbaaddeedha. Gabbanaa qashitiisin jedhama barbaada irraan gorreedi Wallagga ba'aa keessa isa gaafadhu. Hayyee. Namatti jedhana qarbuute wala inni kun ajeemu. Namatti jedhana qarbuute. Hattuu shorroqaadha. Komentii keessan tasgabbaa warri tokko komentii jiru. Ay qawwee yoo barbaadde jechuudha. Ana wata eenyu na beekaa jechuudha. Anatu beekaa sirratti cufe nu adaba. Si argeen jira bilbila biraan si ilaaleera. Okay, ragaa qabatan akka qabdu nu himi rakkoon hin jiru fudhanna. Inni jechuun si gaafa nama booda irratti moo iiste nu miliquun qabdu kana nuun jette si galee. Xumuratu dubbisa jechi ragaa qabdu ragaa akkasii qabdu kan jedhamu taana waa'ee cee irratti yoo ta'e yaada marrataa saamaroote ragaa qabatamaa jechuudha tokko irraa ka'ee hanga lamaatti hanga 3-4-5tti nan qabaa jechuudha. Eenyu yoo ta'an jechuudha. Mudannoo kale seen gadi samuudee mudannoo har'a samuudeetes har'a hanga lubbuusaa dabarsutti illee kan ta'eefis jechuudha. Ayyee dubbatu irraa kan Ayyee waan kanarraa ragaa qaba jedhi nu ibsime. Maal irraa ragaa qabsida ajjecha akkaataa inni itti ajjeefame moo adeemsa akkaataa waan kan itti raawwatame irraa ragaa qabda. Aggeeffadhu kaleessa akkaataa inni itti raawwatames akkaataa inni ajjeefames hunda isaa quban qabaa jechuudha. Akkamitti yoo ta'e aanaa sanan jedhan jira saatii isaan ajjeesan wajjin quban qaba beektee abbaa ajjeesee wajjin quban qaba beektee aanaa sana jedhan jira beektee. Namni tokko muhiiti qabatanii gaafatina. Haasa'u dhaqafachaa deema barreeffachaa deema yoo barbaaddan. Kanum haasa itti qaban. Kaleessa engadda maal ture neeceen sirrumaa ceen qabsooftuu haqaati beektee kaleessa engaddas lafa dhugaatti jechuudha qabsoodha jechuudha qabsoorra turte jechuudha. Rakkina nam tokkee nam lamaa irratti dadhabdee jechoota kaleessa engaddaa irratti yoo ilaalle jechuudha jechoonni akkasii nu mudachaa tures har'ayyuu nu mudateera ta'uu danda'a jechuudha waan dhugaa dubbanna waan dhugaa irratti cinnaa jechuudha yoo barbaaddan jechuudha. Dhugaa sana jallisuus hin barbaadu dhugaa kanas immoo wanta